Ishi bakka masiyanillee gaafuma akkasii si gaafatu barbaadeti beekte ani nama asii qaba jechuudha bira dhiqatuudha. Anna siyoosi minaamina achi akkamitti akka xumuraniifan si barbaade beekte nama biratti fudhatuudha jechuudha. Siyoosi barattee xumurtaa biifti akka duraanii birriidhaan bituu sun hafeera. Giddii keessantee too baratte. Qoy. Ati nama sirraa shawaa nama achi qabda nama siita qabban. Aan obbiraa hin qaban jee ani koo asii jira nama kiyatu barbaadaniiti goddanyaa tiyatu barbaada anuu nama achi as fudhatu barbaada kaa'e. Isheen biiza baastee ergite siyoosii fi borososii achi xumurtee as naa dabarsitu bicha asirraa barbaada siin jedhe. Akkas taanaan waan ta'e hin kaffaltu qarshii malee namni siin jedhu. Nam beekammaa isa maa nam beeka godhan. Akka jara kaanikitti akka warra kaanikitti odun ta'in anas san jedhe likkumatti hin kaffaltu. Hin beeka. Eessi hin beeka. Akkasii siyoosii nama birriidhaan hafee moo adda barataniitu. Siyoosiin nu biran jiru ani koositti ni mateechu. Hin jiru sin biratti? Yoo hin jiras jedhamu beekamu. Yaa birriidha siige. Ayyee bakka lakkoofsa kee amma oomishoon kennitu qabadheera waasaappiidhaan asii dubbisaa ishee. Shan maal jetti ijoolleen maal jettanii warri jala? Bu'ii tola dubbisiisa waa keechan haayinaan jedhu namni lama haayinaan jettanii hirtan garuu. Eeshi. Kanaaf osinii ta'uu baate bakkalaa ijoollee kiristaan muslimni nama arrabsisin hin jedhin ammoo rabbi harraba namaan ajaju waaqayyoon hoosii ta'e giddi funyaan qabeen irraan deemi masiin hin jenne nama arrabsina. Anuu namni qabe anuu obboleetti kiyya ba'in erganaan jette dhufte lablaabban jechuudha. Toksin ergaa maaraami ergadhu kootu galchi gal jechuu kiyya si ergadhutu maaraami koommesin galcha. Anis na ergi koode jechuudha xalma koode immoo jedhu meesin na dhiqe. Aynaalem neegi bisti. Aynaalem meesti aynaalem sistariin ishii kalee deemte taanaan naa eebbisti si taanaan. Si aynaalem. Masih lagada. Asal. Nagu magalete rabbi. Masih sinjara soedi na seetan turai be mali ki terate zinala itte. Maalat waa'ee maaliin natti haasofte lubbuu rabbi ani biisin ta'e ijoollee gizeen ergu taanaan ani chaarjii sassadha maaliif dhimma jirattiin dhimma na barbaannan natti aaru beekta yookaan immoo anatu Sistariin argee sagalee sistariin barbaadde jennu shi baqaara qabu jettee sagalee naa deebistee jechuudha sagalee lammataa si erginaan immoo naalaa dubbatti. Hangatiin meeqanaan jette san ta'e taate. La waa'ee gatii waliin hin dubbanne akkanatti sistariin hin dhufti naamna waa'ee gatii kana isaan waliin hin haasofne. Haaraadha sistariin ta'e. Ingere irraan dubbiste sabboon turaati. Achumaanis. Hawwiidha. Bilbila kee qabattee ammaati. Hin qabanne dhugaa. Bakka asiifin kenna achuma misingirarra. Ishi yookiin naa kenni mi'a mumasiin dawwala. Ijoollee warra singalche ofiif sin darbaan si galchaa jira dhugaa waaqa ani sin galchoontu. Esti sabboontu. Oho. Achumaan hawwii akkamitti sii kennami singirarra. Amma naa kennuu dandeechuu? Qabatii fi afaan arabaa sitti himu. Ishi. Sifirti sabaa waa ta'e. Oromoo seenatti hin ta'e afaan jara kanaan ta'e. Achiin asii kenna hin kennu dhugaa waaqaa hin kennu bilbila koo asiin kennuu hin barbaanne. Masih mal warri barbaade siyaana warri hojii siyaana asaa sijee ofirra bollokta. Qoy lubbi kenna nama baay'ina dubbise si jemmarsi argeen jira ani misingirarra. Isti kiyya qabadhu siin kenna.
Bilbilli cufaadha tokko akkamitti si yoonnoo dare hin kenne jechuu keessan. Messenger irraa nama like haa isin jedha ishii. Yoon itti baay'ata. Ishee lubbuu sin dubbisa. Deemi Messenger irraa haa inaan jedhe. Mee warri haaraa warri afaan arabaa beekan jechuudha. Mara wala marami akkam jirta? Jiran alhamdulillah kam nagaa keeti. Baga nagaan galta libbu. Amin amin. Akkam haalli biyya maal fakkaata? Bareeda naafas mamma egaa garuu hin beeku malee. Inshallah yaa ta'u biyyuma ofii wayyaa. Eessa jirta? Shawaan jira lubbu. Naannoo Salaala jirtaa? Salaaletti nanni yaadde. Inshallah. Meesi Dubaay keessa nama dalagaa nama galchu quba qabdaa? Nama samoona tokko ijoollee lamaan takka galchine eeggasii mucayyoo takka afur rabbinan dhabe dhugaa waaqa. Ala hojjetta? Laani baasabooraan qaba beekta biiroon jira maa ji'a sadeefin deema beekta dalagaa dhabee nama. Biiroo kam jirta? Biiroo alaayinii keessa. Salaleessa masiiko. Salaalee miti lubbu. Nagalchii kaa. Ishii akkami sabboontu lubbu biiroo nan irraan hojjedhu kun dhufee si fudhatee biiroo wal lolu gabbirri irratti wal lolu malee dhufanii si galchoorii hojii. Si dubbiseen ture maalirree. Sana booda midhamuu Dubaay keessa. Abu Dhabi jiran immoo Dubaay jiran isaan. Tarja. Ayyuwaa. Masih akka biiroo sana gara. Beektaa alaayinii kana keessa dalagaan baay'een jira. Sabboontu. Inuma si barreessa inuma sitti ergadha maal mana galchuudhaati. Maal on talatu maal sin argine dhiifa. Ofan jedhee tammee naa ta'uu dide. Rakkoon qabu nagaa miti. Sura lubbu. Ana kini. Masih eessa ergitaa Dubaay bicha ergitaa? Saudi Arabia sin argina warri wannoo qabde. Warri Baharee hon ergitu baharee. Baharee miti kuweeti mokorrenni fi kuweeti cufaa ta'e amma gammaan taragaatti garuu banamatu. Hayyee basi gina galatoomii nagahannaa jiraadhu bahu kiyyashee. Si lubbeeti. Bahareen ergitu ree? Bahareen ergitu. Akkami hawwi. Baharee barbaaneessoo Dubaay immoo erga dhufuu hin danda'amu. Naguma gashti. Qabaatee waan qabu. Kibati qabna.